kabajamtootaaf jaalatamtoota dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaatiif akkasumas jiraattonni magaalaa Finfinnee kan taatan martu keessan waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa ijaaramni isaa sadarkaa federaalaatti yaa ta'u malee sadarkaa magaalaa Finfinneetti teessoon keenya magaalaa Finfinnee waan ta'eef akkasumas uummanni keenya bartu maqaa saba keenyatiin maqaa naannoo keenyatiin maqaa mootummaa keenyatti irratti hadhaa addaa gaggeessuudhaaf waan jiruuf daldaltoonni adda faddaaltota wajjin wal ta'uudhaaf faddaaltota seeraan alaatiin wal ta'uudhaan wanta seera adda addaa gabaa ofiitiif baasaa jiraniif nutis tarkaaffii addaa fudhachuudhaaf tarkaaffii fudhachuun hidhuun rukutuun ajjeesuun saamuun otoo hin taane dhiyeessii keenya bal'isuun harka bal'isuun oomisha keenya baay'isuudhaan irratti finnee jirra. Kanaaf kabajamtoonniif jaalatamtoonni hooggansoonni naannoo Oromiyaa fi akkasumas bulchiisa magaalaa Finfinneedhaa kan taatan martu keessan nu waliin ta'uudhaan qala'iinsa gabaa xaafii qamadii wantoota jiran kana martuusaa to'annoo jala oolchuu dirqama qabna waan ta'eef kaanee jirra. Kanaaf waldaan keenya dhiyeessii xaafiidhaa sadarkaa isaa kan eeggate qarshii kiiloon tokko 55 irraa hanga 68tti sanii ol hin dabalataanan eenyumtuyyuu lakkoofsa bilbila keenya duwwaa 913 irratti bilbiluudhaan sanyii jechuudhaan akeekkachiisa kallattii anatti heeruu nuulaachuudhaaf waamicha keenya isiniif dhiyeessina. Kanatti aansuudhaan eenyumti keenyayyuu daangaa alaatitti keelloowwan jiran keellan Oromiyaa irra jiru martuu isaatiyyuu naannoo Finfinneetti kara Finfinneetti kan dhufuun alatti warreen jiran kara naannoo biraatitti darbee kara biyyoolee alaatitti waan ekspoortii gochuudhaaf calqabaniif daldala seeraan alaadhaa biyya keessaa alatti calqaban kan to'annoo fi eegumsa addaa akka godhaniif kabajaan isin yaammachuu barbaanna. Waamichi keenyas eegdota keellaa fi akkasumas bulchiisa mootummaa naannoo Oromiyaatiif ta'uu mala. Kanaaf wal gargaar waan barbaachisaa ta'e irratti waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa ni jira. Miidiyaan kamiyyuu gocha keenya kana gocha fayyadama siyaasaatiif akka nu oolchineef adaraa jecha nus gocha dhiyeessinu martuusaa haqa qabeessaatiin oomishni dhaamee ooddirraa otoo dhumin minaan kiiloon tokko qarshii 97 irraa hanga 100 galuu jechaan kuni qala'iinsa qofa oduu hin ta'in maqa balleessii bulchiisaa fi akkasumas uummata saba keenya naannoo irratti jiruudha waan ta'eef uummanni keenya kamiyyuu akka of eeggatu. Gatii isaa ala keenya daldaltoonni dhuunfaadha maasaa keessatti kan bitan nuti 55 kan binnu daldaltoonni dhuunfaa 70 bitu. Maaliif yoo jenne daldala siyaasaa makaatu waan ta'eef kana dhaabbachuu qabu asuma asitti akka ofirraa beektan. Alatti 97 kan gurguramu nu biratti 68 gurguramu. Kunis gurgurtaa gabaa siyaasaa waan ta'eef daldaltoota hunda isaatiyyuu to'achuudhaaf waan barbaachisaa ta'eef waan ta'eef kabajamtoonniif jaalatamtoonni gabaanii fi bulchiisni nageenya fi bulchiisni naannoo Oromiyaa martu keessan nufaan akka dhaabbattan maqaa bulchiisa keenyatti fi mootummaa keenya martuuyyuu eeguudhaaf jecha wanni kun kan ta'aa jiru waan akka ta'e nuuf hubattanii akka nufaana hiriirtan kabajaan isin yaamna galatoomaa ulfaadhaa.